Beekaan itti baharta? No. Softiin hin jiru barbaadde inni maanis qabe. Argatii jira maashaallah. Lakkoofsi kophee kiyyaa meeqa? Ani keessa jiru wallahi ani keessa jiru. Wallahi rabbi na baase. Hajji baasu. Yeroo jalqabaaf maal sii bite? Outdooris jettiin jedhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu hayyaa keessanii nuyi nagaa alhamdulillahi rabbil alamin. Nagaa fi raafanni bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Haadhallee akkuma baratame waan addaa qabannee isinii dhufneerra. Wanni addaa kunillee maal seetan? Tapha dorgommii tokko taphanna. Challenge wal goona jechuudha. Eenyutu eenyuun irra beeka kan jedhurra isheetu ana beekamoo ani hoo hagam ishee beeka isheen hagam na beekti kan jedhu tapha ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhufneerra. Kanaaf nu hordofaa guruun deeminaa isiniin jecha warri haarawaa taatan immoo maatii keenya ta'uun share like subscribe nu godhaa isiniin jenna. Nu hordofaa gurta kan deeminaa itti bashannanaa itti bohara. Hayyee amma maal seetani? Nu hunduu gaafii keenya barreeffanneerraa gaafii 8 deebiis irra barreeffanneerra. Isheenis deebii ani barreessan hin beektu gaafiis hin beektu anillee akkasuma jechuudha. Namni deebiisan deebise deebiisan dhabe mixmixaa qopheeffanne mixmixaa kana fudhatee nyaataa jechuudha. Dhawaata deebii dhabuun mixmixaa nyaata yeroo maraa. Kanaaf dhumarratti qabxii keenya herreeyne kamooyate shillimaata yookaan immoo badhaasa qabaa jechuudha. Badhaasni immoo har'a kennamu yeroo itti aanu next time kennamaa jechuudha. Kanaaf haa eegallu. Eenyu dura eegalare? Garuu immoo gaafii kana kan wal gaafannu innis history ofii keessaa waan hime anis history kiyya keessaa waan isa hime yookiin waan duraan dabarsinis ta'e waan amma dabarsine waan wal himne wal gaafanna malee waan natti himin nan gaafatu waan itti himne isaan gaafatu. Waan duraan jechuudha. Duraan waliif himne hin jiraa miti. Isa san hagamuu yaadatti. Isiilleen hagam na beektanillee hagam ishee beeka jechuudha. Dabree amaloota irraa wal gaafachuu dandeenya. Na beeka na beekti ka jennurraa. Okay, eegaluuf gosa tokko gosa adda. Filadhu. Gosa tokko. Okay. Gosa tokko. Hayyee anatu eegalaa. Hin nyaachisana fakkaatee garuu kaane. Hayyee gaafiin tokkoffaan gaafii salphaa. Nyaata ani utuu guyyaa hunda nyaadhe natti tolu tokko maqaa dhahi. Nyaata as osoo yeroo kamuu osoo nyaadhe natti tolu argitee maqaa dhahi tokko. Nyaata yeroo kamuu osoo ati nyaatte sitti tolu. Rice. Chaansii takkatti sii kenna lama qofa qaba. Chaansii lama qofa sii kenna kanarratti. Rice auntie? Rice auntie. You sure? Yeah. Nyaata ani jaaladhu hin beektu. Nyaata yeroo asambusaa? Akka dhabdeertaa dhiisi. Mindin maali? Dhabdeertaa nyaata siima nyaata siima. Deebila himin nyaadha. Daabboo goommanaan. Fata. Daabboo goommanaan? Yeroo kamuu osoo nyaadhe natti tola. Deebiin kun beeyta moo sirri beeyta? No, roonii deebiin kun. Hojjetaattuu yookaan hojjetta hin jaalatta jettee maal ta'a? Garuu yeroo hundan hojjedha. Ofitti hin guddisin garuu xiqqeessi. Gaastiriik. Xiqqeessi ofitti hin guddisin. Booda yoo gubadhe sooftii osoo qopheessin taa'e garuu sooftii fidachuu qaba. Salphumaan taa'e daafi nyaadhu. Nyaadhu bishaan illee biraa qabdaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mixmixaan kun baay'ee nama guba wallaahi nama guba. Daafi. Allah. Ayyee kana dhabdee amma deemi taraan keeti. Rabbina gargaara. Daafi nagaa fa'i. Saatiin nurraa oofte laal. Saatiin deemi.
Jabaat maal godha namaa miti. Baay'ee jaalanjii kana isitti fidee akkuma ofii fittee nyaataatti kun anaa miti ani keessa hin jiru. Ani keessa hin jiru. Bittaan kun naguree yoo jette ani keessa hin jiru. Ashi hayyee gaafiin kiyya inni tokkoffaan kutaa 8 hanga 10 eessa baradhe? Kutaa 8 hanga 10? Yaa. Boqojjii? Dhabdee jirta. Chaansii biraan qabu? Takka qofa qabda. Wallaahi jedha. Yaa chaansii takka qofa qabda. Beekaan itti taphataa jirta? No, serious. Yes. Asoosa baradhe. Def gaafadhu. Ani qeemsi. Softiin hin jiru barbaadde inni maanius qabeef. Maqaa haadha tiyya hanga abbaa hin. Maqaa haadha teetii hanga abbaa garuu cinaa wayyuu argadhe mixaan fayyadamu. Guutuu deebisuu qabda. Okay, Reema Leenjisoo. Wow, argattee jira mashallah. Argatteerti Reema Leenjisooti. Wow. Jala dabri. Okay, gaafii lammaffaa amaluma kiyya keessaa kan jaaladhu sadinaafi amala kan koo kan ofii kiyyaa jaaladhu amala kiyyaarraa. Ifa ta'uu. Okay. Daftee balleessaa irraa deebi'uu. Okay. Carelessii kan jedhan sun kakkamee naannoo. Ani ibsi ani hin beeku. Argitee waadhoo isaan beektu ifaan ifatti. Ifaan ifa jette kaa. Ifaan ifa jedhee. Def. Taphattuu hin taphatta. Wow. Argattee? Sadanuu. So tokko jechuudha. Argattee jirta sadanuu. Kanaafuu ani argadhee atillee takka argatte inni takka argadhe. Yaa walqixa jarraa. Walqixa qabxii nama. Yaa. Karaan tokko dhabnee tokko argan. Okay. Lakkoofsi kophee kiyyaa meeqa? Lakkoofsi kophee kiyyaa? Lakkoofsi kophee kiyyaa? Gaafi. 36? Abdeerta lammata hin jiru. Akka biyyaatti si waame bara. Tokkoma akkuma biyyaatti illee akkasitti illee arganne. Hayyee. Nyaadhu. Xiqqeessi Xiqqeessi garuu. Garaa jabaatte? Ofitti xiqqeessi. Ara garaan jabaatte ni gaari. Xiqqeessiituma. Gosh. Dabalu mooris. Ingaa. Bismillah. Ani keessa jiru wallahi ani keessa jiru waan kana. Hey. Ofii kan keetii filatte waan kana. Ani sukkaara filadhe. Hayyee. Hayyee coggaarraa kee kaardhaa. Kennaa ati yeroo jalqabaaf ati naaf bittee kan ani hin daganne kam yookiin kan ani jaalladhu. First time yeroo jalqabaa. Kennaa yeroo jalqabaa? Wal agarree yeroo jalqabaati. Wal agarree yeroo jalqabaati. Ka ati naa bitte kan jaalladhu kan ani hin daganne. Jalbaab? Hin argane. Caraa takka qabda. Kennaa ani yeroo jalqabaati si bite? Birrii mormaa? Wow, carraa kennuufiin kiyya gaariin ture. Wallahi rabbi na baase. No. Guyya jedhu warri kun achitti. Okay, lama dhabee jira, inni takka dhabee. Ani amma qabxii lama qaba. Ani takka qabda. Yeah. Eessi.
amaloota ani nama irraa jibbu keessaa lama naa himi. Amaloota ati nama irraa jibbitu keessaa? Chaansii takka qofa qabda. Amaloota ati nama irraa jibbitu keessaa? Lama naa himi. Okay, fakkeessuu fi kijibuu. Fakkeessuu fi kijibuu? Argatteerta. Fakkeessuu yookaan immoo sobaa fi fakkeessuu. Kijibuu jechuun sobuma jechuudha. Argatte. Walqixa jira. Argatte ayyee deemi. Ana maal hojjechuu jaaladha? That is easy. Gara fuulduraas ta'ee hawwiin koos ta'ee Easy. Business. Wow. Business jaalattiisi. Ayyisi itti fufi. Sadiif lamaan jira. Waan ani haadhaa fi abbaa keenya gochuuf yeroo hundaa hawwu naafi waa tokko inni illee yeroo hundaa hawwi kiyyanni. Hajjii baasuu. Argatteerti walqixa jira. Maaliif walqixa ree? Yaa walqixa. Ani walqixa jirraa? Ayyee. Walqixa jira. Nama siin gaafadhu kattaraan kee. Ana. Haara si nyaachisuu qaba. Okay. Sadii naaf yana. Maqaa an Suleymaniif baasee bakka akaakayyuun isaa anatu baasuu fi qaba jedhanii nurraa fudhatan waan ta'eef nu maqaa baasneeftu jira. Anatu baasee fi hayyeessa baasnaaf ennee akaakayyuun Suleyman immoo anatu baasaa fidhanii didanii naan maqaan sun hafee maqaa sannaa himi. Allahu akbar. Daf. Chaansii beeka qaba. Takka qofa qabdi. Wallahi. Maaree maa akkas na goote. Caraa tokko qofa qabdi. Zubeer. No. Dhabdee jirta. Maahir. Yeah. Oduu barreeffadhee jiraadhe. Okay, situ itti hiiku. Miti xaaxanti. Gaa. Itti dabalindi. Uzi billaawaa inuma gara malee nyaatu. Xiqqoo. Inni gaastiriikii illee nuti kee anumatu ni jira. Ana kuunuu na guggubaa jira. Okay. Maqaalee kiyya keessa maqaa baay'ee qabuun beeyta maqaalee kiyya keessa Shawwaan. Shan mulu. Naalakkaa isin daawwattoon Shan mulu. Wow. Achi bishaanii nama gubamoo. Yaa bishaanii baay'ee si guba. Muhammad Amin. Takka. Abbaabbuu. Lama. Muhammad Amin Abbaabbuu. Abbaayee. Sadii. Abdii. Yaa Abdiilee maqaa. Afur. Dafi. Afur takka siyaaba. Tokko siyaaba. Hin beeka hedduu isaanii hin beekaa kan yeroo ijoollummaa bojongaa. Argatteerti. Ani irra hin deebi'u. Meeqa? Sadii ani lama. Gaafii meeqa gaafa? Ati qabxii sadii ani lama. Gaafii sadiitu numaa fi gaafii saddeet keessaa. No, laman numaa fi. Sadiitu numaa fi. Ana laman naa fi. Waay. Akkasuma kaa. Dabareen. Sillee laman siyaa fi dabareen. Amma dabareen kiyya yaa. Kanaaf an sadii deebisee. Ani lama deebise. Situ na dursaara. Ayyee. Okay, yeroo jalqabaaf maal siibite? Yeroo jalqabaaf wanta siibite maaliidha? Yeroo jalqabaaf. Allahu akbar. Wanta ati naa bitte moo? Yeroo jalqabaaf. Chaansii meeqa qaba? Chaansii tokko qofa qabda. Chaansii qabaachuu qabu. Yeroo jalqabaa. Jalqabaaf. Kophee. Wow. Argatee. Walqixa. Wow. Gaafii kana dhumarraa aansu naa wayya. Kana dhumarraa aansa. Inni maaliifi
Okay. Waan ani yeroo qabu free time jechuudha. Hojjechuu jaalladhu naaf himi. Waan ati yeroo qabdu hojjechuu jaallattu? Sports. Chaansii akkasii kenna. Sportii miti? Sportii miti. Sportiin bar hojii full time kiyya. No, amma dabreera kaasu. Amma dhiise malee yeroo hunda waan yeroo maraa duraanirraayyuu. Waa kalaquu jaallattaa yeroo firii kan keetii? Kalaquu jechuun akkami? One way like mukarras ta'e sibiilarras ta'e abdeer taadhiis qati maal dalayda walaloo barreessu yaa daaf siifuu barreesse daaf baqa gara jabaatti yaa daaf irra naa dabartu daafi akkanu anaafatti daafi yeroo bitee bar irra namaa darbama gaastiriitiin keena gootee agarratti jennaa turre keessitumaan fudhadhu sittin jabaadhu engaa raantuchi engaa sunu waan kan qullaa daf ayye nagaafadhu wish hojjuma dhumanna daf dafiqa itti dhugaa Gaafi kan easyidhaan argataa walqixa jirraa amma beek. Walqixa jirra. Okay, gaafiin kun easyidha. Tokko keessaa yoo dhabde garuu mixmixaan nyaatta. Beekamaa dafi. Okay, gosaa fi balbala tiyya himi. Hunda gachuun hin jiru. Wallaahi gosaan beekaa balbalan beeku meeqoo. Ingidii ka. Gosti baamudaa. Balbalti. In beekta maybe yoo dagatte. Hin dagadhe wallaahi irra warra na jira balbala. Gadi bahi bani. Balbala. Balbalti teessa ta'e. Outdooris jettiin jedhan. Balbalti. Biratti nooyi. Saragallaa. Ateera. Ara bataari. Carraa takka hin qabda. Bilbila tuntaa. No, jiru. Wallaahi arra warra na jira. Qubee maalii irraa? No, jiru gargaarsi. Daf indee. Ani mixmixaan na fuursaara. Laalla balbala. Daf. Sheeda. Mixmixaa kee nyaadhu. Asii fuudhee sana galche balbala. Gosti kiyya baabudaa balballi keenya dutuudha. Dutu? Hin beekaa bara. Sin beeku jechuudha beekta. Eenyuun akka beeku takka qofatu hafee. Okay, kadhumaati gaafiin kun gaafii jabduu. Haga ammaa wal qixaaminu. No, anatu si oofu si afuu jira. Afuu jirtaa? Yaa amma dhabduu waan ta'eef. Okay. Daldala ani yeroo ijoollummaa hojjedhe keessa sadi naa himi. Okay, xaxara maastikaa gurgurtee maastikaa xaxarii jechuun dubulbulii ittiin eegalte. Hayyee takka. Okay, goomman gurgurtee jirtaa? Lama. Daldala suuqa wannaa gootee jirta. Suuqa shaqaxaa gurgurtee jirta. Sadii garuu argatteerti ani asirratti ka barreesse goommana gurguruu kophee hodhuu yookaan qalamii dibuu shankoora gurguruu suuqii meeshaa adda addaa gurguruu baay'eedha kaasoo ati sadii naan jette argadhee jira. Great. Anatu oofaa jira. Okay. Akkana dhumadheetiniin wal. Okay. Maqaa haadha tiyyaa hanga akaakayyuu. Yaa. Maqaa soddaatiin haalsisu iddoollaa. Yaa margootari. Irra laalinaa miidhagina. Irra laalinaa yoo kana dhageettanii dhiifamaa. Garuu yookaan gaaffiidhaan ta'eef chaalenjiidha. Yoo beeke maybe yoo beeke maqaa lamaa beekuu danda'a gadhumaa garuu sadiin deebisuu hin danda'u.
Haga Kakayuti? Yeah, maqaa isaanii haga Kakayyuu maal? Ifama guddaa. Sitti meera. Moto Chawa Tafi. Wow! Garuu maqaan isaanii nama beekannaa jedha. Nama beekannaa isaanii. Sagalee ol fuutee hin jenne thank you. Baay'ee nama kubachiisa maqaa ajaa'ibaa qabanii takkumaan mo'adhee garuu takka qofaan si mo'adhee beeki. Takkumaan na mo'attee maashaallah tapha bareedaa akka irraa barattan abdii qabnaa. Isiin na mo'attee jirti waan na mo'atteef immoo badhaasa qabdii badhaasa san immoo yeroo itti aanu qopheessine isinii dhiyeessina jechuudha. Badhaasni maal akka ta'e amma isinitti himnu isheen illee beektu ufumaa bahee bitee fidaaf jechuu badhaasa sanii. Kanaaf tapha kanarraa akka waa barattan abdii qabnaa kun maal jechuudha jaarsaaf jaartiin yoo waliin ka jiraatan ta'e wal beekuun eenyummaa walii isheen isa beekuun innillee akkasuma isii beekuun bareedaa yoo wal kan beekne ta'e walaa qorannu waliin walaa beeknu maali wal haa beeknu wal beekuun faayidaa qaba waan ta'eef sirriitti walaa beeknu isiniin jenna. Anga kopi birakin wali deebinuti like share subscribe gochuu malta bilaa tuquudhaan yeroo hundaa qophiileen keenya akka isin bira gahan godhaa viidiyooleen hojjennu hanga xumuraa daawwachuudhaan yaada keessan barreessuudhaan jajjabeessaan affeerraa warra haga ammaa laaltanii as geettan galatoomaa isiniin jenna yaada keessan nu barreessuu keessaniif illee yaada keessan illee nu qooda guys thank you isin jaalannaa wanti balleessine yoo jiraate yeroo kamuyyuu nutti himaa hin sirreessinaa waan dandeenyu maraan hin sirreessinaa. Kanaaf yoo waan isin hin jaalanne waan keessa baane yoo jiraate isin nuun gaanu immoo fudhannee sirreessina jechuudha. Viidiyoolee babbareeda isin biraan geenna isin jaalannaa nu gaanu kabajnaa akkuma jirtanitti nagaaf rahmanni isinirra haa jiraatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.